Ashama harka fuunee hordoftoota toora YouTube chaanaalii jaasituuf kan duraanitiin kadhammaatiin ammoo hordoftoota toora YouTube barnoota kompiitaraa maqaa keenya kan duraan jaasituuf ture gara barnoota kompiitaraatti jijjiirree jirra jechaadha. Kanas gaaffii keessan booroo godhanneeti viidiyoo gadhiisnuu hundoofne osoo maqaan gaa ta'ee gaaffii namoota hedduurraa wanta nu dhufeef kanaafuu akkas goonee jechaadha. Mari harramootiyyuu viidiyoo kun barnoota kutaa wajjin jalqabne kutaa 1 2 3 4 jennee kutaa afuraffaa dhaame turre harramootiyyuu kutaa 5ffaa wajjin jalqabna jechaadha. Kutaa afuraffaa keessatti classification of computer ramaddii kompiitaraa ilaallee turre jechaadha. Viidiyoo isaa ilaalanitti harramootii kutaa 5ffaa waa'ee amaloota kompiitaraa wajjin ilaala jechuudha. Maarree akkuma kanaan dura maatii taatanii turtan ammas maatii taasisan jecha namoonni kanaan dura maatii taatan mootiyyuu baay'ee galatoomaa isin jedha. Kallattii maaluma mootiyyuun gara leekcharii keenya kanarraa qophaa'etti dabarrachaadha. Nu wajjin ta'a. Akkuma argaa jirtanii barnoota kompiitaraa afaan Oromoo kutaa kanaaf amma ture amaloota kompiitaraa characteristics of computer kan jedhu wajjin ilaalla jechaadha. Akkuma argitan amaloota kompiitara amaloota hedduu qaba jechaadha. Kunniin hundumti isaaniiyyuu amaloota kompiitaraa jechuudha. Dubbisneettu speedii amala isaatii, accuracy, automation, versatility, storage, reliability, security, deficiency, multitasking, sharing, kan biraan power of remembering kan jedhu amaloota kompiitaraa jechuudha. Tokkoffaa irratti akkuma speedii isaati. Kompiitarri speedii qaba jechuudha. Kompiitarri powerful ta'e tokko speedii guddaa qaba jechuudha. Haalaan tokko is the amount speed jechaan amount of the taken by computer in complete the task. Hanga amountii sa'aatii hanga itti fudhate jechuudha. Hojii tokko hojjetee xumuruudhaaf kompiitarri keenya sa'aatii itti fudhatu sun maal jennaani speed yookaan saffisa jennaan jechuudha. Computer can complete any large calculation in a few seconds because it is super fast machine jedha. Computerri calculation guddaa kamiyyuu secondii xinnoo keessatti calculate godhanii hojjechuu danda'a. Amma sababni isaas computerri super fast machine waanta ta'eef jechaadha. Computerri saffisa nama namni jechuudha. Powerful ta'e tokko saffisa namni ajaja miliyoona 3 hanga 4 per second tokko keessatti nu raawwachuu danda'a jechuudha. Speedii hagan walaan. Lammaffaan mootiyyuu sirri computer accuracy kan dalagaa amala isaa keessaa tokko inni mootiyyuu degree of precision of the operation performed by a computer jedha. Computer is very accurate about itself. Computer wanta hojjetu irratti dhugaadha jechaadha. Its calculation performed by computer 100% zero. Korreektan computer keessatti calculation hojjetamu percentage dhibbatti dhugaadha jechuudha. Kabira mootii automation ofumeef computerri maashinii automatic ta'edha because takko hojii jalqabe hanga xumuritti yoo ifaan hin banne waan taane dhiisuu jechuudha. Automation yookaan automatic maashiniidha amala isaatiif. Kabira mootii ogummaa hedduu kan qabu versatility isa jennuun sanidha. Computerri is versatile device. Computer ogummaa computerri kan ogummaa hedduu qabu because it can perform variety of tasks. Sababni isaa hojiilee hedduu si tokko hojjechuu danda'a jechuudha. Cinaa kaan intarneetii fayyadamaa, cinaa kaan waa barreessaa, cinaa kaan sirba dhageeffataa, cinaa kaan waan bira hojjeta. Ogummaa hedduu kan qabudha jechuudha computer. Computer is a versatile machine and are capable of performing any task as long as it can be broken down into a series of logical steps. The presence of computer can be seen almost every sphere. Railway, reservation, bank, hotel. Computer ogummaa hedduu qabu jennu
iddoo kamii keessatti iyyuu hojiirra oolaa jechaadha. Baankii keessatti, hoteela keessatti, daandii qilleensaa keessatti akkasumas forecasting weather intala qilleensaatti gaggeessuu keessatti hojiirra oola. Kabiraa mootii kuusaadha. Istooree kan jennu amala kompiitaraa keessaa inni tokko kuusaa isaa jechaadha. Kana jechuun hamma kompiitarri waa baadhachuu danda'u, kuusuu danda'u jechuudha. Computer have high storage capacity. Computerri storage guddaa qaba jechuudha. Which can they store large data amount data guddaa nu baadhachuu kan danda'u. You can store data kanneen immoo through virus karaalee hedduun computer keessatti store kan kuusuu dandeenya jechuudha. Karaan tokko hard disk jira, CD jira, DVD jira, pen drive, flash, RAM, ROM kan karaalee kan hin fayyadamne computer keenya keessatti data kuusu. Amaloota kompiitara keessaa inni biraan mootiyyuu inni jaaffaan reliability dha yookaan amanamummaadha. Computer is a reliable machine that can be trusted for a long time. Computerri meeshaa yeroo reliable ta'ee fi akkasumas yeroo dheeraaf kan amanamuu danda'udha jechuudha. This is of the reason that today har'a mootiyyuu dhaabbileen organization adda computer kan fayyadamanii kanaaf. Reliability kan jennu computer yoo wantoonni daataa keessa garaatti amanamummaadhaan data waggaa dheeraaf si kaa'uu danda'a. Akkas yoo wantoota baay'ee adda addaatiin nyaatamne jechaadha. Kabiraa mootii security-dha. The biggest feature of computer that provides has high security. Computer bu'aan computer inni guddaan security-dha jechaadha. Computer keenya data keenya keessa yookaan baasuudhaan cufnee kaa'achuu dandeenya. Kanaafuu kunis amala kompiitaraa keessaa tokko jechaadha. Kabiraa mootii dilishisidha. Carraa akka tattaaffisan jechuudha. Computer are non-respondent to human factor. Computer akka dhala namaa like fatigue, dadhabbii, taadana somaa akkana kanneen hin beeku jechaadha. Yoo bal'ee malee wantoota kanatti carraaqqii olaanaadhaan si raawwata jechuudha. Kunis dubbistu jechuudha rakkoon qabu jiraaf. Kabiraa mootii inni sagalaffaa multitasking hojiiwwan baay'isuu tokko. Multitasking hojiiwwan baay'isuu tokko nu raawwachuu danda'a jechuudha. Kunis amala kompiitaraa keessaa isa tokko jechuudha. Multitasking is a great feature of computer because can do many tasks at the same time. Yeroo wal fakkaataa keessatti can do many tasks. Hojiiwwan garaa wal fakkaataa yeroo fakkaataa keessatti hojiiwwan garaagaraa yeroo raawwachuu dandeenya. For instance, can enjoy listening muuziqaa dhaggeeffachuu dandeenya. Typing or message using internet fi kanneen kana fakkaatan si tokko kompiitara keenyaaf fayyadaman hojii baay'ee tokko raawwachuu danda'a jechuudha. Kunis amala kompiitaraa keessa isa tokko jechaadha. Inni biraa immoo sharing yagutoomana. Computerri is possible computer keessatti that we can easily share our data from one computer to another computer. Karaa networkiitiin fayyadamnee computer keenyarraa gara computer biroorraa gara computer biroo data yagutoomuu yookaan walii share gochuun ni danda'ama jechaadha. Computer keessatti kunis amala computeraa keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni biroo immoo power of remembering humna waa yaadachuu isaati computer. Amala computer tokko humna waa yaadachuu. Computer has the power of storing any data of information stored related to numbers. Computer data wayii yoo keessa keettee deemte data san search gootee maqaa data saniitiin yaadachuu dandeetta jechaadha. Kabiraa immoo limitation of computer daangaan computer amaloonni computer kananii saffisaan qabaannee dhuguu qabaannee kabiraa immoo yagutoomanii kabiraa immoo limitation of computer daangaan computer kan not think about it good decision computer yaaduu hin danda'u yaadeetini murtii kennuu hin danda'u jechuudha. In case of any error it cannot take alternative action. Yoo dogoggorri uumame akka dhala namaa san yaadeeti
murtii kennuu jiru. Kan biraa mootiyyuu no intelligence. Unlike human being, a computer has no IQ. Computer akka dhala namaa IQ waan qabu jechuudha. It needs instruction every step. Steppii kamii keessatti iyyuu instruction irraa barbaadaa jechuudha. Instruction yookaan inni fudhatu hin doofneeti daawwata wanta nu kan taasisuun sun saffisaa jenneen dhugummaa jenneen sirrummaa jenneen amaloota sanii ol asii ol kaasaniin nu raawwataa jechuudha. Kan biraa immoo depending computerri power irratti depend ta'a jechuudha. Meeshaa elektirooniksii waan ta'eef power irratti depend ta'a. Waan nu ilaaltaniif galatoomaa isin jenna. Namni Zoya TV kana haarata like, share, subscribe godha. Har'aaf nu gaha. Yeroo itti mootiyyuu barnoota mata duree bal'aa ta'e components of computer qaamolee kompiitaraa wajjin ilaallaa jechuudha. Qaamoleen kompiitaraa meeqaa maal kan wajjin ilaallaa jechuudha. Isinitti himuuf qaamoleen kompiitaraa lama hardware fi software. Hardware maal software maali kan jedhu yeroo itti keessatti bal'inaan wajjin ilaallaa. Mata dureen kun mata duree bal'aadha. Itti dhiyaadhaa irraa baradhaa isin jira. Namoota birootiifis share godhaa. Waan daawwattaniif galatoomaa isin jenna. Bye bye.